Ummatni Oromoo erga sirnoota gita bittaa Itoophiyaa jalatti kufee kaasee bilisummaa isaa mulqamee deeffatuuf qabsoo geggeessaa turee jira. Qabsoo tanas karaa hidhannoo siyaasaa fi dippiloomaasiin baroota 40 oliif wal duraa duuban itti fufiinsan geggeessaa turee jira. Ummanni Oromoo cunqurfame. Keessattuu qabsoo karaa nagayaatiin KFO'dhaan karaa hidhannootiin ammoo ABO jalatti hiriiree fuulleffatuun ummanni Oromoo mirga isaa mulqame deeffatuudhaaf aarsaa lubbuu kumaantamaa isaa gaafatu bilisummaaf jecha kafalee jira. Ilmaan Oromoo kumaantamaan lakkaayaman dhiibbaa sirnoonni dabran ummata Oromoo irraan gayaa turan dadhabatanii qabsoo hidhannoo ABO'n durfamutti makamuun baddaaf gammoojjii Oromiyaa keessatti bilisummaa Oromiyaa deebisuuf wareegama lubbuu laatanii jiru. Addatti ilmaan Oromoo kumaantamaan lakkaayaman Harargee, Arsii, Baale, Booranaa, Gujii, Oromiyaa Lixaa, Wallagga, Jimma, Iluu, Abbaa Booraa, Shawaa fi Wallorraa hidhamaa fi ajjeefamaa ture bilisoomsuuf bilisummaaf qabsoon isaan gaafattuun cinaa dhaabbataa turanii jiru. Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo ajjeefamuun hidhamuu fi kan hidhame immoo murtii haqaa dhabuun baratamaa dhufe. Kun ammoo qabsoon Oromoo deebi'ee akka jabaatuuf sababa ta'e. Biyya abbaa isaa Oromiyaarraa ari'atame deebisee abbaa biyyaa taasisuun kabaja itti horuuf jecha qabsaa'onni Oromoo hedduun waraana bilisummaa Oromootti makamanii hanga aarsaa lubbuu isaanii takkitti jijjiiran qabne kennaa turanii jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo galma akeekkate dhaqqabuu baatus dhawaatan guddataa dagaagee dammaqiinsi saba Oromoo sadarkaa eenyulleen if duuba deebisuu hin dandeenyerra gahee jira. Erga addi bilisummaa Oromoo bu'uureeffame ilmaan Oromoo kumaantamni kallachaa qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii lubbuuf qabeenya Oromiyaa bilisa baasuuf dirqama isaanirraa eegamu bayaa turanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo manaa baheef galmaan ga'uuf hanga haalli fi humni isaa hayyameefitti yaalii guddaa godhaa turee jira. ABO'n qabsoo haqaa ummata Oromoo manaa baheef akka galmaan hin geenyeef keessa fi alaan duulli isa dadhabsiisu miila sakaalu geggeeffamaa turee jira. Addatti baroota 27 dabran EPRDF TPLF adda durummaan geggeessaa ture. Addi bilisummaa Oromoo dadhabee galma akka hin geenyeef shoror keessatti ramaduudhaan maqaa balleessanii ilmaan Oromoo hedduu sababa kanaan lubbuu isaanii gaaga'anii kaanis baroota hedduu fidhaa turanii jiru. TPLF ABO maqaa xureessee bineensaa fakkeessuun ummattootatti himuun dhaaba qabsoo saba wayyabaa hogganu osoo hin taane farreen nageenyaa fi farreen misoomaa jechuun olola dullooma ABO irratti adeemsisaa turee jira. Kanas karaa dhaaba maxxannee qabsoo Oromoo ganee jedhamee amma dubbatamaa jiru OPDO kaleessa maqaa geeddarateen akka ta'e shakkii hin qabu. Erga warraaqsi Oromoo qeyroo Oromootiin durfamu TPLF fi gurmuu inni hundeeffate EPRDF diigee biyyattiin jijjiirama seenaa keessattiin argatin carroomtee ture. TPLF olaantummaan ganna 27 dabran biyyattii bulchaa ture. Warraaqsa qabsoo Oromoo addunyaan ajaa'ibsiifateen raratee maqaletti galuun isaanii yaadatama. Ummanni Oromoo bilisummaaf dheebote ilmaan Oromoo diinni kaleessa ergataa ture bilisooman dhaaba TPLFin bixxilame OPDOf araarame. Keessattuu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa erga jijjiiramni kun dhufee booda arraatan waan gaarii ummata Oromootti dubbatuudhaan OPDOn daran akka amanamtuuf shoora taphatan qabu. OPDO keessa gartuun harka dhiigaa wal ijaaruun obbo Lammaa Magarsaa, aadde Xayyibaa Hasanii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa dabalatee kanneen quuqama sabaa qaban duguuganii if keessaa gam tokkotti baasan. Obbo Lammaa fi Oromoonni sabboonummaa qaban dhiibamanii qaama jijjiiramaa keessaa baafaman biltsiginnaan Oromoo bira amantaa akka dhabuuf sababa ta'ee ture. Biltsiginnaan erga bu'uureeffame Oromoo hidhuu kaan sababa gahaa malee ajaja mana murtiin ala hidhanii kan hidhan ammoo murtii haqaa dhoowwatuun ajjeechaa fi dhabamsiisuun Oromiyaa bakkoota adda addaatti itti jabaatee fufe. Artistii Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame qaama isa ajjeessa qoratee ummataaf bu'aa qorannoo isaa ifan goone paartiin biltsiginnaa ajjeechaa artistii Haacaaluun booda ammoo obbo Johor Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee miseensonni adda bilisummaa Oromoo baay'een hidhamuun isaanii paartiin biltsiginnaa Oromiyaa keessatti akka jibbamu taasise. KFO fi ABO'n waajjiraaleen isaanii jala cufamanii miseensonni isaanii gameeyyiin hidhamuun sochii siyaasaa karaa nagayaa daran rakkisaa taasise.
mootummaan Itoophiyaa filannoo yeroo isarraa dabarsuun falmii kaasee ture. Paartiin Biltsiginnaa sababa koronaa vaayirasiitiin filannoo dabarsuu ibse. Garuu yeroo dantaa isaa barbaadetti labsii dhorkamaa koronaa vaayirasii labsamee cabsuudhaan ummata kumaantaman walitti baasee hiriira baasuun ni mul'ata. Hooggantoonni paartiilee siyaasaa Oromoo hidhamuun paartii biyya bulchaa jiruuf boqonnaa waan kenne fakkaata. Garuu siyaasan biyyattii daranuu gaaza dibatee belbele. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaatti balballi cufamuu hubate irreen isaa jabaachaa dhufe. Deeggarsa bal'aa keessa fi alaanis argataa dhufe. Mootummaan Itoophiyaa akkuma sirnoota dabran waraana bilisummaa Oromoo maqaa jijjiire ABO Shanee jechuunis itti moggaase. Sababa kanaanis Oromoota baay'ee hidhuuf ajjeesutti fuulleffate. TPLF waliinis wal fakkeessuun galmee shororkeessotaa keessatti ramade. Kaleessa TPLF ABO'n shororkeessaa jettee farajje milkaa'uu dadhabdee bakka haate. Biltsiginnaan kan kaleessarraan baratin maqaa shororkeessatiin yoo himanne boqonnaa arganna jedhanii yaadu. Waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaadha jedhanis moggaasan. Paarlamaan Itoophiyaa dirqama biyya ijaaruu fi tasgabbeessuuf hin ijaaramin wixinee shororkeessummaa kan manni maree ministeerotaa dhiheesse kana sagalee guutuun raggaase. Kun ammoo waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa dabalataa akka argatu taasise. Warreen karaa nagayaatiin qabsoo goona jedhan hidhamanii murtii haqaa dhorgataman kan afaan qawweetiin naaf wayyaa jiru ammoo shororkeessaa jiru. Biltsiginnaan kaleessa ergamtuu TPLF jaamtee turte isaan amma deebi'anii hooggantoota siyaasaa Oromootiin ergamtuu TPLF jechuunis bara kana keessa dhagahamaa dhufe. Biltsiginnaan qabsoo Oromoo ganee jaamee keessa fi alaan dachiin itti dhiphataa dhufe. Injifannoo qabsoo Oromoo harka leelliftoota galchuun boqonnaa isa dhorge. Biltsiginnaan ummata Oromoo bilisummaaf dheebote dhufaatii muummicha ministeera Abiyyi Ahmad gammachuun simate deebi'ee Biltsiginnaan akka balfu taasise. Nu jaaladhaa dirdan dirqiin duulli jedhus paartii Biltsiginnaatiin eegalame. Kun ammoo mallattoo kufaatii tahee mul'ate. Sababa lola Tigraayin yakki naannicha keessatti hojjetame mata duree hawaasa addunyaa tahee jira. Cubbuun paartii Biltsiginnaa deebi'ee Biltsiginnaa daandii awwaalchatti oofuu eegale. USN uggura viizaa qondaaltota mootummaa Itoophiyaaf kan Eertiraa hooggantoota humna addaa naannoo Amaaraa fi TPLF akkasuma maatii isaanirraa kaaye. Kun ammoo Biltsiginnaa gara dhiphuu biratti geesse. Uggurri viizaa fi deeggarsi maallaqaa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaarraa keesse finxaaleeyyii gartuu qabsoo Oromoo ganeerraa fayyadame mufachiise. Finfinnee keessatti miliyoonotaan baane alaabaa USA imbaasii isaanii fuulduratti gumnaa jiran hoogganaan paartii mormituu obbo Andargaachoo Tsiggee kan jaameen oolle. Magaalaa Finfinneetti ija dippiloomaatota hawaasa addunyaa duratti alaabaan Ameerikaa akka gubattuu fi lafarraa harkifamtu Biltsiginnaan hayyama finxaaleeyyiif laatte. Finxaaleeyyiin kallattiin dhugaa harkaa bade meeshaa siyaasaa Biltsiginnaa ta'uun sagaleen keenya bilisummaa keenyaaf mata duree jiruun dilbataa dheengaddaa Finfinneetti hiriira mormii bayan irratti alaabaa Ameerikaa gubanii lafarras harkisan mul'atanii jiru. Faallaa kana ammoo alaabaa biyyoota Raashiyaa fi Chaayinaa ol qabanii hooggantoota isaanis faarsanii jiru. Morkiin Biltsiginnaan biyya daddaaqamtuu impaarii Itoophiyaa jedhamtu USN qixxeessu kun balaa guddaa biyyattitti asoofaa jira. USN kallattii hedduun biyyoota morkii siyaasaa waliin keessa seentee miitee jirti. Biyya akka Itoophiyaa durumaanuu hirkattummaa deeggarsa alaatiin tirachaa jirtu adabbii US irraa baraaruun baay'ee rakkisaa ta'a. Uummanni Oromoo siyaasaa Itoophiyaa ariitiin jijjiiramaa jiru kana keessatti mul'atuu fi gahee isaa saammachuuf ammumarraa if qopheessuun dirqii ta'a. Qabsoon Oromoo bara 1991 keessa butame barri sunis bara sheenaa ta'e. Bara 2018 keessas yeroo lammaffaaf qabsoon Oromoo butamuun Oromoon ammas sheenaa'uu isaa itti fufe. Wareegamni ilmaan Oromootis gatii dhabee inumaa aarsaa biraatiif sabicha saaxilee jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo deebi'ee akka hin dagamnetti galii ganamaa akka gayuuf hayyoonni Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo marti gahee mataa isaanii waloon qindoominaan ba'uun gaaffii ummata Oromoo bal'aati. Ummanni wayyamni Oromoo haala siyaasaa Itoophiyaa marfamee jiru kana keessatti haqa isaa deebisee dhuunfachuuf amma booda garee harka dhiigaa fi gantoota fakkeessanii seenaniin osoo hin dagamin dammaqinaan sossoohuun dirqama ta'a. Biltsiginnaan muddama kana keessaa bahuuf Oromoo araarfatuuf tarkaanfiilee garii fudhachuu ni malti.
kun ammoo jijjiirama haqatti kan Oromoo geessu osoo hin taane biltsiginnaa dhiphina keessa seentee jirtu kanarraa kan lubbuu baraaru ta'a. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamanii paartiileen siyaasaa Oromoo walabaan sosso'anii filannoo biyyaalessaa keessaa qooda yoo fudhatan tarii haalli fooyya'ee jiraachuu mala. Kun ammoo biltsiginnaan amanamee tawbatee hin jechisiisu. Humnoonni garaa maqaa bakka bu'oota ummattootaan paarlamaa sobaa Itoophiyaa keessaa guutan diigamanii quwwamtoota sabaan guutamuu qaba. Jijjiiramoonni bu'uuraa kun hin taasifaman yoo ta'e biyyattiin tasgabbii argachuuf ammas baay'ee rakkatti. Wirtuuleen haqaa, manni murtii, boordiin filannaa biyyaalessaa, caasaaleen humnoota nageenyaa Itoophiyaa meeshaa siyaasaa paartii biyya bulchaa jiru ta'uun haala jiru yaaddoo keessa galche. Wirtuuleen kanneen if danda'anii walabaa ta'anii lammiilee fi humnoota siyaasaa faallaa mootummaa jiran hin tajaajilan taanaan ammas dadhabbiif yoo ta'e malee nageenyi waaraa Itoophiyaa keessatti hin dhufu. Humni waraana bilisummaa Oromoo galmee shororkeessotaa keessatti ramadame ammoo ammas qaama rakkoo siyaasaa Itoophiyaaf furmaata ta'e moggeeffamuu isaati. Yaasoo gidda ifiif ta'ii mi'aayi dinnaan dhagaa taataa ji'a makmaaksii Oromoo paartiin biltsiginnaa osoo galaana ummataatiin hin fudhatamne labsi shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti labsite hatattamaan kaaste waraanni bilisummaa Oromoo humna bilisummaa fi mirga ummata Oromoof warraa isa hidhannoo geggeessaa jiru ta'uu isaa fudhate waliin dubbachuun dirqama ta'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon itti jiru qabsoo haqaa fi nageenyati malee kan shororkeessummaan himachiisuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo humna nagaa ta'uu isaa lammiilee Chaayinaa sadii kanneen hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii lixa Oromiyaa naannoo Manditti qabatee ture nagaan imbaasii Chaayinaatti dabarsee laatuun isaa ragaa guddaadha. Kanas gaanfa Afrikatti dubbii himtuun dhaabbata fannoo diimaa addunyaa ICRC aadde Aliyoonaa Senenko maddeen odutti himuun mirkaneessanii jiru. Qabamuu lammiilee Chaayinaa kana ilaalchisuun bulchaan Wallaggaa Lixaa obbo Iliyaas Ummataa oduun kun oduu sobaati jedhanii jiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchatis lammiileen Chaayinaa sadeen waraana bilisummaa Oromootiin qabamuu odeeffannoo hin qabu jedhan. Obbo Geetaachoon biyya bulchaa jiran keessatti waan guyya guyyaan hojjetamaa jiru irraa fagoo jiraachuu isaanii agarsiisaa jiru namoonni hedduun. Tole daawwattoota keenya kanarraaf jenne kaa ganuma waan